Viidiyoo kana sirriitti qalbiin dhaggeeffadhaatii waliif dabarsaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Ijoolleen baay'ee waan kanaan rakkataa jiranii kawaa irraan beekne jechuudha. Obboleettiin keenya kun koomintiin kun akkuma argitan akka dubbistaniif dheeressee irra kaa'e jechuudha. Waggaa 3 bira ture paaspoortiin kiyya irraa dhumate iddoo xiyyaaraatiin na deebisanii jettee gaafa galuuf deemtu amma immoo ji'a tokko jedhu naan jettee. Ofii na hojjechiisaa hin jirtu paaspoortii jette obboleettii kiyya dhagee bakka kanatti sirriitti dhaggeeffadha hundumti keessanuu. Paaspoortiin keessan isaan hin ilaallatu. Kana duras dubbadhee jira paaspoortiin keessan isin ilaallata. Isinii galee isintu haaromfachuu qaba paaspoortii keessan isaanii miti dirqamni isinirra jira. Kanaaf paaspoortii keessan gizee ilaalaatii haaromfadha. Atamma ji'a tokko dareeddu kunis siif faayidaa hin qabu obboleettii tiyya paaspoortii yoon haaromsine siin jedha. Takka paaspoortii haaromsuu takka immoo imbaasii deemtee waraqata adiin galuu jechuudha. Waraqanni adiinuu widdiidha jechuudha. Inniyyuu 500 galuun oolu natti fakkaate amma. Kanaaf paaspoortii haaromfadhu siin jedha obboleettii tiyyaa. Paaspoortii haaromfachuu qabda. Simatu ammallee gaafii lammataa na gaafatee gaafiin kunis maal jedhaa? Kontiraata jira waraqaa naan jetti waraqaan dafee namaa dhumatamoo akkamii jettee waraqaan kun waraqaa maaliiti obboleettii tiyya waraqaan ati jettu paaspoortiidha moo maaliin paaspoortii yoo ta'e ji'a tokkos turuu danda'a torbee 3 turuu danda'a ji'a tokkoof torbee 2 torbee tokkos turuu danda'a torbee 2 sii deebuu danda'a akkuma carraati jechuudha paaspoortiin ati haaromsite taanaan yeroodhaan. Inni waraqaan biraa immoo waraqaan kamiidha waraqaan si ilaallatu hin jiru atuu kunoo waggaa 3 ture jettee waraqaan isii si hojjettu hin jiru kan biraa iqaamaa yoo ta'e isii biraayyuu jira waan ta'eef ati amma akka si barbaachisu iqaamaayyuu si hojjechiisuuf paaspoortii si barbaachisa jechuudha. Oduu achittuu ammaayyuu hin taa'ee dalagaayyuu oduu jettee paaspoortii si barbaachisa. Galuuf paaspoortii si barbaachisa. Si galee paaspoortii kee haaromsuu qabdan siin jedha. Inni amma immoo iqaamaan kee dhumatuuf yookaan yoo jiini tokko bichaan kasii hafu ta'e ati immoo booda higgooxxii taata. Seeraan ala taata jechuudha. Sii galee seeraan ala gaafa taate immoo qaraamaa adabbii sirratti lakkaaya. Adabbiin kun immoo hin ulfaata. Kana yoo siin jedhu paaspoortii odoo hin taane adabbii iqaamaa fiizaa jechuudha. Gaafa san immoo isaan immoo adabbii kana yookaan kafaluu diddaaf isaan irratti lakkaa waan ta'eef kafaluu diddaaf yookaan bilooksii godhuu danda'an. Hin beekamu si galchuu danda'an. Hin beekamu kanaaf sirriitti of eeggadhaan isiniin jedha ijoolleen keenya yoo isaan bilooksii godhan immoo isaan immoo nun beeknu siin jechuu danda'an. Nu isiiyyuu hin beeknu siin jechuu danda'anitti immoo galuu hin dandeettu haga idaa mangistii kana kafaltu eerpoortii siin dabarsan. Dhageeffadhaa sirriitti ijoolleen keenya warri qaraamaa keessa seentan warri paaspoortiin keessan gizeen irraa dhumate eerpoortiidhaa isin deebisan isin hin dabarsan galuu hin dandeessan. Isinii galee paaspoortiin keessan immoo jiini 6 gaafa hafu dhumatee jira hin tajaajilu. Jiini 6 gaafa hafe paaspoortiin hin hojjetu. Ji'a 6tu na hafee warri jettanii paaspoortiin keessan ji'a 6 taanaa wanni irra jiru jiini 6 sun hin dalagu kana sirriitti beeka paaspoortiin tokko ka dalagu waggaa 4 fi ji'a 6 qofa. Waggaa 5 jenneeti miti ka baasu garuu waggaa 4 fi ji'a 6 qofa dalaga. Jiini 6 sun ekspaardi ta'e jechuudha. Yeroon irraa dhume jechuudha. Warri jiini 6 isin hafellee deemtanii haaromsuu qabdan hin dalagu. Warri hin beekin, warri hin beekne, warri hin dhagahin asumaan dhagayaa asumaan immoo baradhaan isiniin jedha. Kanaaf isinillee warri jiini 6 isin hafu paaspoortiin keessan akka dhumatetti ilaalaatii deemaatii haaromfadhaa gizeen odoo rakkoo keessan seenuun isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Kanaafuu paaspoortiin keessan hin dhumataa isaa yoo beektan gizeedhaan yeroo baay'ee paaspoortii namarraa fuutii jarri nam tokko yoo jarri isinirraa fuute gaafadhaatii haaromsaa.